haadha mana kan biraa qabu ishee sanarraa immoo dhaqee daa'ima godhatee ka'ee immoo haala rakkataa yookaas immoo opereeshinii ta'anii dahuu jechuun hagam takka akka ulfaasu baay'ee yookaas immoo nama ijaan agartan yookaas immoo nama bakka sana bu'ee waan sana miidhaan sun irra ga'e qofatu nama taraddaa yookaas immoo nama hubata jedhee yaada. Ashamaa harka fuudhee akkam jirtan hordoftoota chaanala kootii kan taatan marti keessanuu nagaa rabbii lafaaf iddoo jirtanitti isiniifaa baay'atu akkam turtan akkam kana keessan an obboleettiin keessan nagaa guutuurraa faa qaba nageenya nu bukkee ture isin birallee jiraatu isiniin jecha namoonni chaanala kanaaf haaraa taatan sabiskiraayib laayik gochuudhaan maatii keenyatti dabalama. Kan maatii koo turtan immoo hanga yoona yaadawwan garaagaraatiin na deeggaraa turtan galatoomaa galata guddaa na biraa qabdu isiniin jechuu jaalladha. Deebi'ee dhufee jira akkuma jalqaba irratti mata duree irratti argitan kana jechuudha. Viidiyoo kana ilaalee baay'ee tokko garaan kullee nama daa'ee baay'ee tokkollee natti dhaga'amee jira. Yeroo baay'ee ani hin beeku mee namni akka kootii yuutuubaroota Itoophiyaa keessa jiran viidiyoo isaanii akkasuma chaanala isaanii laaluun yookaan daawwachuun sin jibbisiisee jira. Maaliif sababa maaliitiif yoo naan jettanii bakka cinqata waan tokko wanti gaarii wanti sammuu keessan firii sin taasisu wanti sin laaltan hin jiru jechuudha. Wanti isaan lakkisan jechuudha. Ani dhugaan isin hin jedha akkuma walii galaatitti jechuudha waggaa lamaan dura ammas baay'ee miti yookaan namni akkanatti yuutuubara kanatti hin jenne namoonni har'a wantu cinqataa kun asitti akkas ta'e kun asitti du'e kun miidhame bakka kun akkamiin jiraataa turan akkamitti sagaleen isaanii dhaga'amuu dide moo warri yuutuubara hojjetan kun itti dabalaniiti dhugaan hin beeku sammuun kun cinqama dadhabdanii yookaas immoo dadhabbii tokko ofirraa balleessuuf waan tokko jira miti yeroo tokko viidiyoo waan garaagaraa yoo laaltan sammuun keessan firii sin ta'a dadhabbii sunillee sinirraa bada jechuudha. Akkasitti gallee ilaalla yoo jettan waan nama jibbiisu waan sammuu keessanitti gaafii isinitti ta'u waan jireenya boruutitti jireenya keessanitti gufuu ta'u qofa wanti isin agartan jechuudha. Namoonni kun akkamitti kana dura yookaas immoo chaanaalli kun yookaas miidiyaan kun babal'achuu baate akkamitti jiraataa turan waan jedhufaatu yeroo tokko gaafii natti ta'e sammuu keessana dhufa jechuudha. Moo ana bichaa moo namoonni baay'eetis isinis akkasuma akkuma koo kana gaafii isinitti ta'ee jira. Maaliif jennaa viidiyoo kana amma kaleessa akka ilaalitti jechuudha. Isheen kun dahee tanan opereeshinii ta'ee dahee achi gaafa lammaffaasaa daa'ima kun sabbaa manaa kosa bukkeedhaa dhabee jettee boossee yoo laaltan achitti bakka sana yoo buusanii mee bakka sana bu'aa isinis osoo ta'ee dhugaa isinitti fakkaata. Takka ture immoo wanti kun soba waan jedhus immoo sobas dhugaas jechuudha. Waan maaliif keessi keessan itti amanuu hin danda'u jechuudha. Haa ta'u malee isheen daa'ima fudhatte jedhames immoo mucayyoon kun yuutuubara irratti reefu haaraa natti fakkaatti. Haaluma dubbii irratti illee sodaataa dubbatti sirritti jira. Namoonni tokko immoo laalan ture. Keessaa mucayyoo diimtuu takka hin jirti maqaa ishee akkasitti hin jenne. Sirritti bakka waa'ee daa'imaa wal qabate kana waa'ee namoota akkasii kana humnuma guddinaani yookaas immoo haalli isheen ittiin dubbattee tooftaan isheen ittiin jara san harkaa baastu baay'ee natti tola jechuudha. Isheen kun garuu xiqqoo sodaa qabdi yookaas immoo yuutuubara kanarratti haaraa natti fakkaatti haala sodaatiin qabattee kaballaadhaan mataa ishee immoo dheeraadha mataa ishee marattee qabattee yoo isheen achitti ishee kaballaan ishee reebdu immoo wanti jedhu dhugaa natti fakkaate. Daa'imni dahus baadhu bakka fuudhes fuudhu daa'imni kiyya jetti kan daa'ima jaraa fudhatte immoo jechuudha. Asitti yoo dhugumatti dhugaa ta'e raate badii guddaan mucayyoo duuba ishee kana osoo hin taane namicha biran jedha. Maaliif osoo haadha mana kan biraa qabu ishee sanarraa immoo dhaqee daa'ima godhatee ka'ee immoo haala rakkataa yookaas immoo opereeshinii ta'anii dahuu jechuun hagam takka akka ulfaasu baay'ee yookaas immoo nama ijaan agartan yookaas immoo nama bakka sana bu'ee waan sana miidhaan sun irra ga'e qofatu nama taraddaa yookaas immoo nama hubata jedhee yaada. Kanaaf isa santu parsantii 100% badii yookaan rakkoo guddaa qaba jedhee yaada. Maaliif bara kana keessa eenyuttis faraddanii eenyuttis immoo faraduu akka isaan baay'ee isin dhibaa. Maaliif wanti nuti ilaallu wanti nuti agarru bakka cinqata jireenya isin jibbisiisa yookaas immoo abdii amma boruuf gallee jireenya akkanaa jiraannaa akkas taana jettanii karoorfattan iyyuu jechuudha. Karoora keessan isin jalaa fashaleessa yookaas immoo dudduubatti bakka gaafii wanta duubatti deebi'uu ta'etu sammuu keessan keessa dhufa. Jireenya isin jibbisiisa jechuudha. Akka kootti jechuudha. Baay'ee tokko nuuf nufa jechuudha. Maaliif biyya san keessatti dhuguma kana booda nageenya jira namni tasgabbaa'ee hin jiraata waan jedhufa. Kan kanatu sammuu koo keessa dhufa gizee hunda jechuudha. Tarii kuni ilaalcha koo yookaas immoo kan dhuunfaa kootiiti malee namoota hedduu bira jira jechuus immoo hin danda'amu namoonni tokko jira. Waanuma arge waanuma laale keessatti iyyuu
kan cinqatatti hin taane baqa maaliif kan baqa busheessee bira darbu ni jira namoonni baay'een jechuudha. An garuu maaliif akka ta'e hin beeku. Yoon viidiyoo akkasii argu baqa jireenya kootu gufuu natti ta'a. Maaliif akka ta'e hin beeku baqa wanta hin taane waan baqa cinqata waan adda addaatu sammuu kootitti natti dhaga'ama jechuudha. Keessattuu immoo namoonni bu'aa bayii hedduu dabarsitan akkasumas immoo jira miti ilma namaa ta'ee namni bu'aa bayii hedduu akkasumas fatanaawwan garaagaraa isa hin mudanne hin jiru. Fatanaawwan akkasii sana yoo dabarsitan of rifattu yookaas immoo of dammaqxu. Maaliif jireenya keessanirra keessatti jechuudha yeroo kamiyyuu waanuma xiqqishuu takka waanuma xiqqoon tokko yoo bukkee keessanittis ta'e akkasumas immoo iyyuu miidiyuma irratti iyyuu agartan of duuba deebitanii iddootti of dammaqxantu jira jechuudha. Tarii ani sanaafis ta'uu danda'a laata waan jedhu gaafii natti ta'a. Haa ta'u malee dhugaan isiniin jedha amma mucayyoo amma daa'ima koos isa sinan dhabe jettu kana osoo bakka ishee bu'anii hagam takka nama madeessa hagam takka ulfaata dubartiin deessee kaateeyyuu jechuudha. Maaliif yaalii guddaan isheedhaa taasifameetiyyuu namni tokko namni dafee xanakkaru yookaan namni dafee hojjechaa baatee innoo jedhu hin jira. Deessee har'a bultii 5 jechuun kuni nama noormaalii ta'eefiyyuu baay'ee xiqqoodha yookaas immoo baay'ee ulfaataadha. Gana nama opereeshinii ta'ee daheef jechuun immoo baay'ee sana ol miidhaa guddaan akka isheerra ga'ame yookaas akka gahee tilmaamuun nama dhibu isiniin jechuu barbaadee tananii. Kanaaf iyyuu dhugaan isiniin jedha. Maaliif bakka tokkotti immoo yuutuubarumti kuni iddoon itti dabalameellee dubbatamu itti dabalameellee hojjetamu ni jira. Parsantii 100% immoo warri dhugaa hojjetanillee ni jira. Yoo ilaaltan haala hojii isaanii jalqabuma kaatanii dudduuba deebitanii yoo ilaaltan iddoo tokkotti immoo isaanitti bakka isaan dhugaa yookaas immoo waan dhugaa irratti hundaa'e irratti hojjetan sana immoo keessan isin jajjabeessa waan gaarii tokko jira bakka tokkotti waan nama baay'ee namas danda'ullee faana warri editii godhanii tooni hin gadhiisne jiru irraa kutanii bakka jiramii haala nama barumsa ta'uu danda'u yookaas immoo haala namni illee itti rifanne yoo viidiyoo sana ilaale namni jiramii waanuma hunduma isaa waan waraaban yeroo sanatti waan kaameraa waraaban hunda fidanii warri hin gadhiisne ni jiru. Iddoo tokkotti sirriitti namaafillee jechuudha sammuu namaa madaaluu irraa kan ka'e viidiyoon sun bakka kanatti namni yoo ilaale irraa miidhamuu danda'a. Namni akkasuma bashitaawwan adda addaa qabullee rifaatu saniif du'aaf saaxilamuu danda'a yookaas immoo rakkoo guddaadhaan saaxilamuu danda'a jedhanii warri irraa kutanii tooniyyuu seeraan gadhiisanii jiru. Namoonni akkasii already yuutuubni isaaniiyyuu ni guddata daraan sirriitti ariifatee guddataa deema. Namni illee koomentiin isaan barreessanii fi faallaa osoo hin taane koomentii bakka nama hawwatu yookaan nama jajjabeessu gara fuulduraatti akka namni sun tarkaanfatu isa taasisuudha kan namni barreessaniif jechuudha. Kanaaf nama akkasii jajjabeessu sirriidha. Namoota baay'eef illee fakkeenya ta'a. Kanaaf asumaan dhaamsinani qabu warroota waan argan hundumaa sobas haa ta'u dhugaa akkuma jirti fidanii toonii asirratti gadhiisan osoo namaaf yaadanii sammuu namoota adda addaatiif immoo namni viidiyoo kana yoo ilaale maal ta'uu danda'a yookaas miidhaa akkamiitu irra ga'a waan jedhu namaaf illee osoo yaadanii ofii isaaniitii waan akkasii namni ariifatee ilaalaa yookaas immoo viiyoo akkasumallee fayyadamaa taana jedhanii kan dhuunfaa isaanii qofa yaadu osoo hin taane hawaasa biratti namni hagam irraa miidhama yookaas immoo viidiyoo kanarratti nama adda addaa miidhuu dandeenya jedhanii tooni madaalanii osoo tilmaamanii tooniyyuu sirriitti akka namoota birootitti fakkeenya fudhatanii yookaas hin beekanis illee hoo ta'e jechuudha. Viidiyoowwan namoota hedduu ilaalaniyyuu jechuudha. Fakkeenya fudhachuu barumsa fudhachuun ni danda'ama. Maaliif walumaa galatti barumsi bara kana keessa mana barumsaa deemanii baratanii osoo hin taane miidiyaan kuniyyuu namoota haala gaariidhaan namoota karaa gaariidhaan nama barsiisanii jechuudha. Mana barumsaati jechuudha. Mana barumsaa achirra miidiyaarra ni arganna jechuun hin danda'ama jechuudha. Maaliif walumaa galatti parsantii 100% miidiyaan waan badaa qofa fidas jechuu hin dandeenyu. Walumaa galatti immoo 100% waan gaarii martinuu wanti gara miidiyaa kanaatti dhufu jechuus hin dandeenyu. Kanaafuu walumaa galatti jechuudha akka kootiitti warri namoonni yookaas immoo yuutuubaroota Itoophiyaa keessa jiran laaluun isin nuffisiisee isin cannaqee dhugaa cinqatanatti ta'a jechuudha. Maaliif yeroo kana haalli biyya keenyatu jechuudha kallattii kamiinuu wanti isin dhageessan haala nagaatiin wal qabatees ta'e kallattii garaagaraatiin wanta gaarii yookaan wanta gurra namaatiif tolu wanti nuti dhageenyu hin jiru. Biratti immoo akkasitti yuutuubaroonni kun immoo itti dabalamanii jennaan dhugaa ani hin beeku namni osoo itti fufeetoo sa'aatii argateetoo taa'etti viidiyoo namaa daawwata ta'e jechuudha namni fayyaan akka maraatu beeka. Nama fayyaatu maraata bara kana keessa jechuudha.
jechuudha. Fayyaatu marata jechuun hin danda'ama. Kanaaf haa ta'u malee namoonnis immoo akkasitti sa'aatii argatanii hin beeku. Maal jechuu barbaadan walumaa galatti namni sa'aatii dheeraa argate sa'aatii 24 yeroo hunda miidiyaa irra bahee daawwata jechuu miti. Maaliif sa'atuma argatan sa'aatiitti immoo daqiiqaa xiqqoodhaaf dadhabbii akkasumas immoo cinqatawwan adda addaa ofirraa fageessuudhaaf waan nama kofachiisu kan waan nama bohaarsu laalla jedhanii galan sanatti immoo viidiyoowwan akkanaa yoo daawwatan yoo ilaalan jechuudha ittuu miidhama addaa keessa yookaan rakkina kan caalu keessa galu jechuudha. Anumaan wal qabatee jechuudha. Yeroo baay'ee dadhabee raqqoo waa tokko laalin xiqqoo daqiiqaa muraasaaf hojiitti deebi'a jedhee yoo ofirra gattaa'ee silkii banee waan nama das nama jedhu hin jiru. Bakka wanti tokko wanti ilaaltanii wanti ittiin hin jiru keessattuu gisee kanaan maal akka ta'e hin beeku dhugaa maaliif akka kanatti isin jibbisiiseera taanaan hin beeku baay'ee ulfaata. Haa ta'u malee kanaaf yaadni koo har'aa isa kana wal qabataa kana fakkaata. Inna viidiyoo ishee mucayyoo kana laalee hedduu tokko waan natti dhaga'ameef bakka garaa kun nama daa'e jechuu hin danda'ama warreedii jechuudha. Maaliif immoo jechuudha sababa wantoota adda addaa dubartii irra qabu yookaan dubartii miidhamtee akkasitti akkana boosu yoon arge jechuudha. Maaliif bakka waa baay'ee natti dhaga'ama waa baay'ee tokko dudduuba koo deebi'ee waa hedduu yaadadha waa hedduutu dura koo dhufa jechuudha. Akkuma jalqaba isinii kaase jechuudha. Namoonni waan waa baay'ee hedduu dabarsee rakkina namarra ga'u tokko waanuma xiqqootu isa ga'a yookaas baay'ee hubateef baay'ee ilaaleef osoo hin taane waanuma xiqqoorraa dafee itti dhaga'aman dafee tooniyyuu keessisaa rifata jechuu barbaade tananii. Egaa obboloota koo walumaa galatti Waaqayyo nama karaasaa yaadatu nu haa taasisu jaalala nu haa kennu biyya keenyatti rabbiin nagaa nu haa buusu. Walumaa galatti kan biyya keenya kana jennee dubbanneet finna yoo ta'e hin danda'amusi dubbatamee dhuma jedhamees waan tilmaamamuu miti. Waanuma hundaafuu Waaqayyo deebii qaba. Guyyaa dhufaatii isaa deebii qaba. Akka namaan ariifatu ni tura malee deebii qaba. Waaqayyo waan hundumaaf deebii nuuf haa laatu. Inni nagaa nu haa fiduu jaalala ilma namaa akka kanatti argaa wal jibbee lafuma deemetti iyyuu jechuudha. Akka fidheessatti harcaa deemu kana rabbi dhiiga isaanii kana lakkaa'ee imimmaan haadha hiyyeessaa kana lakkaa'ee Waaqayyo nagaa nu haa fiduu biyya keenyatti nagaa nu haa buusu. Kanaan alatti wanti jedhamus wanti godhamus sababa hin jirreef jechuudha. Osoo jechaanis ta'ee gochaanis ta'ee kanuma kana duraatitu waan tokko furmaata fida jechuu barbaade tananii. Kanaaf nuti watawwanneef yookaas immoo yoo dubbanneedhaafis waa dhufaa hin jiru sababa ta'eef Waaqayyo guyyaa dhufaatii isaatiin inni nagaa isaa nuu fide. Walumaa galatti imimmaan haadha hiyyeessaa ilmaan namaa lafatti akkuma antiitti dhangala'aa deemu kana Waaqayyo haa qorsu dhiiga ilma namaa rabbiin hin ga'a jedhee tooniyyuu inni araara isaa nuuf haa fiduun isiniin jedha. Viidiyoon koo har'aa kana fakkaata waan natti dhaga'ameef yookaas immoo maaf ani dubbanne keessa kootti maaf waan jedhuuf dubbachuuf as ba'ee lafan itti dogoggoree jira yoo ta'e yookaas immoo waan an dubbadhe kana addatti kanan daangaa darbee yookaas immoo waan hin dubbatamuudha hin malleen dubbadhe yoo ta'e yaada keessan koomentii jala naa kaa'aa. Asasitti dogongorteerta sirreessinaan jedha rakkoo tokko hin qabu irraayis nan deebi'a nan hubadhas jechuun barbaada. Laayikii godhaa sheerii godhaa. Turtii gaarii hanga viidiyoo biraa walitti deebinutti nagaan naaf turaadha. Baay'een isin jaaladha baay'een isin kabajaa. Ilma namaa dachee kanarra jiru kun daaf Waaqayyo nagaa jaalala haa kennu. Turtii gaariin isiniin jedha.